توبة أمتا نبي رحمتا وتون دنكر من بلبل توبتا لكن يدا كوتين ديات فكاتا سانغ بابت يدول تاكاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله سنتو يا دنيون إنما بقى دبي مجي سناي سكن كونكا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوتوتك إن سجنتان كإن دبو دبي غيا راس جال كبيجرا سجنتا سيندورا دربكي ستي وإيه دنيا راس ونجرا المال دنيا مال إني إيكاني سي مال إني دنيا akka fuqahaa islaamaatti akkamitti hiikamee qur'aana irratti akkamitti ibsamee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam duniyaarraa maal jedhanii maal nuu dhaamanii kan jedhu laallee turre sagantama sanitti aansinee itti fayyadama duniyaatti as ceena jechaadhaarra itti fayyadamni isii akkamii yeroo baay'ee uumamni namaa garagara duniyaa tana ka sadaqatu jira ka khayrii ittiin dalagatu jira ka masjida ittiin ijaaru jira ka yatiima ittiin gargaaru jira كوني إني أرجعت هندي خير الرتي التيم بوبا أتجرا أكسومس جرابيراتين كان كيساس جرا كان ولك أبو جرا كظلمي تندلق جرا كان هر كيسارا وني تكوجيد أتأوي إمبانة تجرا نمني كوني جرا دنيا ده هي كدنيا أرجعني جرا اتفايدة ما دنياتي كلالو جتشار أرجان جرا دوك نجرا كار كيسا جبابا جرا كار كيسا ديران جرا كأكاتان إني دنيا إتين هوبته فلا تأتي تجرا ككراس الريت تأتي تجرا جتشا أكو مكاليسا ديوتنا ولي نرجعني أستاذ مسيدة كيس أبتني علماء إن الدنيا تكن كلوف علماء لكن واي دنيا واي دنيا أكن دبنا يرو سامد ركير ربنا بيان التاسم نانتا قبلوا لي أسينا كا أستاذ جمال علي يجرا دنيا نو هنجراتين الدنيا تنرواني دنيا جنمو مأخوذة من الدنيا إسينو دتب درافة تمتى دنيا جتشون كنويو الدنيا دي نقدر أمله دنيا جتشو وامبراته كان يساتو أكادا نمني تفرد تجرا كان جرو أصلي سجرا أستاذ جمال علي يبرن لكن ستة أصلوها سي أكمل لالا جرت نمني أكمل لالا جرا دنيا تن توبة أمتا نبي رحمتا وتون دنكر من بلبل توبتا لكن يدا كوتين ديات فكاتا سانغ بابت يدول تاكاتا فساني دنتي والجبان جباتا دنيا داف مراتا فإنا لله يستغفر الله العظيم لله سنتو يا دنيون إنما بقى دبي مجي سناي سكن كونكا الله أكبر الله أكبر دنياني isiin itti kasaaramuufis itti fayyadamuunis itti baraaramuufis qabaachuun dirqama miti namni hin qabne silaa waan doynoomus hin qabu waan arjoomus hin qabu silaa inni hin jiru qalbii mabbada elaam waan sedhibu waa'ee khutbaati ati jettee naanini naannoo ofii isaatiifu qodaa haayilaandii karaarraa isa makiinaan gate qodaa haayilaandii fudhatee qullata dhaqee itti waraabbatee bishaan salaataa yooti qodaa haayilaandii hin ganne wanti itti waraabbatan hin jiru beeka dula hammaga mataa kee keessa sammuu keessatti wanni nuti yaada haasofnu jireenyuma masiida keenna hundattu haayilaandii karatti darbame yoo argatiin wanni itti waddaan hin jiru yeroo ammaa kana keessa magaalaadhaan waa madaallaa hoo haasan immoo daka sanatti hafte achin jira laan amma yeroo ammaa kana keessa yeroo akkana jettu kana keessa jechuudha jarikaaniin tokkittiin biyya tokko eessa dhayni laata miilaan karaa dheeraa deemne laata boo biyya karaa biyya ta'e wayii deemne subhanallah jarikaanii gubanii jarikaaniin kun utuu deemnuuti karaarraa fagaanne miilumaan wama dhiyeenyaan sitti maara bar waggaa 3 asii waggaa 4 hin geenye akkana jarri suni naannoon suni karaa sooyyamaa kana keessatti fakkaata naannoon sun afaan oromoo beeka malee ummata afaan oromoo dubbatu afaan oromoo beekanii irra caalaa afaan isaanii kun afaan saba biraati afaan biraati karaa dabuubii kana kaasetti raayyaa bamacha dhaggeeffatu amma sagalee isumaan immoo manni jara dasaasaa maal jedhamu kana keessi galu masjiida immoo
qorqorroo bitatanii ijaarratan Masha Allah. namni keenya dognaa miti bar Masha Allah. wallahi dognaa miti bar gama tokkoon immoo dognaa miti bar Dhugaa. sigalee warri arjooma bar bakka hin qabnettis arjooma ofii citaa keessa taa'ee qorqorroo masjida godhata ofii dhoqqeerra taa'ee masjida liishoo godhata ofii citaa keessa taa'ee imaamaaf waa godha akkanaa miti bakka jirutti akkana bakka gariitti akkana isuma hin jirretti maal agarree baadiyyaa keessa deemaa jarikaanii gubanii laastikii kophee maxxansan. kophee intinitti baskan kophee Goommaa. koongoo dubartii irraa muranii jarikaaniitti baskanii dhimmisuu jalqabeeraa waliin jedha bakka inni kaanii gara fuulduraatti inni waddaata inni kaan immoo gara dhimmuu sanaa waddaata dhaabatee Allahu Akbar. bakka hin jirre hinuma hin jirreen jedha Allahu Akbar. amma gaa duniyaa kee magaalaa keessa aniifati ittiin kophee geeddarataa oollu inni kaan miilan qabu bar waan caammaa sana iyyuutu itti kennite itti kaatuun qabu. Sigalee darajaanis siitis yennu laata ani kopheen qaba fayyaan qaba makiinaan qaba kanamti ittiin hin deema miti inni kaan mana siin qabu mala siin qabu makiinaa siin qabu miila siin qabu Subhanallah. bakka utuuti kophee itti kennite inni kophee namni miila hin qabne takkaa kophee namaan laala Subhanallah. kophee namaa arguudhaaf miila qabaachuu dursa miti yoo hin qabne yoo. Miila Wani sana. jalqaba miila sana laalaa hoo innoo miila hin qabu maal godha sigalee hawwiinsa kophee keeti miti hawwiin nama miila hin qabne kophee dhabee miila qabaachuudha kophee dhabee umurii jiraate sigalee umurii guutuu kophee miilaan akka namaatti kana deemee yoo ibiddi kee jalaa baqatee sigalee yoo ari'ame jalaa baqatee yoo fiige dhaqqabachuudha inni harka dhabee hawwiin isaa sigalee Harka sana argatu. daqiiqaa tokkotti bar namni nyaata afaan si ka'a Eh. gaafatti harka kana sirka jirtiidhaaf iyyi duniyaa isaa jirra miti Eh. eebade duniyaa mee duniyaa ofirraa qabdu kana isaa biyati harka kan kee mee birrii isaa irra gadhu ammuma harka keessirra jiraaf iyyi ati yeroo ammaa kana keessaa nyaata afaan namaa kun bareedduudha miti haati manaas afaan nama keessii bara Dhugaa. afaan namaa kana bareedaadha Dhugaa. bakka fokkisaa jira bakkee harki namaa dhaquun nama taateessu akkanaa miti gaafa harki kan keessi bira hin jirre bara namatu yoo bakka silaati dhaquun barbaanne sana si geessa maqaa dha'uun dirqamaa miti Dhugaa. inni namaaf gala'u bakka mootiin itti haajom shoof bakki sun mootiit itti haajom dhiirati itti haajoma dubartiit itti haajoma bareedduutti itti haajoma fokkisaatti itti haajoma guyyaarraa abbaan fedhe bakka sana dhaqu malee hin duroomu bara namni hundinuu dhaqaa oolaa miti kun hundinuu inni dhaqaa oolu bara harka ofirraa qabaa laa ooti boo ijaan qabaanne nama tarkisee achiin si ga'a hulaanaa cufaa jetta ija kee targaa hin jirre miti hulaasii cufanii jennaan obsa tarattaa bara qullaa kee obsa tarattee tolchattee maal godhattee tiyye dhiqattee illee gabbaata harka ofirraa qabda amma hin agarta hin laalta ija qabda harkuma sirra hin jirre malee waa biraa hundayyuu qabda mee rabbi sitti agarsiisu bakka fokkattuu sana kan namni si geessu mee duniyaa kan achi jalqabe irra gadhu gatiin harka keetii mee qabaasa ziga isaa barga'u gatiin harka keetii irra mee qabaasa hammaama tokkittii si geessuudhaafu harkaas siin qabin siifis hin ijaarin siifis hin diigin siifin maaluu siin godhin tokkittii bakka halaasana bakka fokkattuu ulaatti cufattu sanaa si geessuun qofti mee hisaaba rabbiin si biraa qabu kana hisaabbadhu hisaabbadhu isiinuyyuu immoo marrajaa rabbiiti beeke anteenaadha beeka dula anteenaa rahmaanii bara anteenaa akkamii marrajaa sabsaabii Subhanallah. warra maaliif jennaan alyawm maal jedha quraanni suuraa yaasin keessatti alyawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna Aydihim. aydihim har'a wajjin hojjennee kaane birra kanatti boodhaa deemaa jirti miti isiinu Subhanallah. anati siirra jiramu isiin irra jirare har'a koo ragaa walitti ba'aa jirra bara marrajaa walirratti ragaa walitti funaanaa jirra bara har'a alyawma nakhtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim hiikaa yoo jettani guyyaa gaafa afaan kan kee luugamamee jennaan harka kan kee haasa'u rabbiin irra baasofsiise harkaa haasofsiisuun mirga isaati daawwattoota keenya kabajamoo duniyaa haasofna gaaf tokko shee alii jimmaatii fi shee alii jimmaan nutti mani naayiroobiitti anaaf jamaala liyyiitti shee alii jimmaa waan duniyaan nama goote boleessa kiyya baraniif jamaala liyyii kun ajaa'iba taane bara anumaaf jamaala liyyii kun ajaa'iba taane isan dubbadhuan gizee biraan dubbadhaa waa biraa irratti shee alii jimmaa gaaf tokko jecha tokkoon achirraa qabee jedheen ejaa dubbiin kun kanaadaa isan jedhe sana immoo booddeeranis ni fida nama tokkotu maqaa isaas dhahanii
masjida tokko haaromsachuu barbaannee jedhanii baadiyyaa Naayiroobii kana keessatti daawwaa godhu qaallichi afaan Kiswaayilii akka gaariitti beeku beektaa ishee Jimmaa naannoo baadiyyaa kana keessa daawwaa godhu masaajida kana irratti colleedha xabiyaan isaanii collummaa kana qaban waa bakka hidhate kana guguutuu naannoo Booranaa kana keessa deemanii waa ijaaruun warra amane warra gara amantiitti as dhufe kana kunuunsuun harkaan waa akkana afaan kakaa'uun kidima waan akkana rabbi isaanii laafis silaa isaan taa'anii qaraa isoo yoo miti tokko kootiti uma akkana keessa fiiganii hojjechuun bareeduudha qaalichi sun hamma irraa agarreetti amma isaan kanatiyyuu asuma achi deemaniitiyyee masjida kana Keeniyaa keessatti waa goggodhanii nama tokkotu doolaara miiliyoonaan mana qabaa jedhan maqaadhuma dhaanii jechuudha. Anaa fi sheekotiin arsii kana keessaa baqattee godaante mashaayikni gurguddaan kan akka Shee Alii Kaakumaa rabbi rahmataa godhuuf hin du'anii qaalicha sana du'anii waan Imaam Jamaala Rigilee dhaqnee ziyaareerra Shee Alii Kaakumaatti du'anii Naayiroobii keessatti jechuudha. Kan akka Shee Alii Kaakumaa namoota baay'een arsii baalee kana keessaa ulamaan jajjabaan silaa utuu ol dhufe biyya ijaaruu danda'u Keeniyaa kana ciisa. Amma masjida kana nu jalaa caccabeen naani gaabalu barrii qaba adaraa kayitii doyinummaarraa seenaan jettee miti adaraa kaa kottuutii masjida kana nu ijaarii jenne jedhan amma gaa wal bira jijjiirraa jedhan mashaayikni warri wajjiniin naannoo Naayiroobii kana keessa baadiyyaa kana keessatti beeki godaansi keenyas immoo khayrii qaba beekan ummanni baadiyyaa Naayiroobii kun akka jirutti afaan Oromoo haasa akka jirutti ofii fagarreeniif Jamaala Rigilee keessa deemne eerpoortii giseenuu ol seennu afaan Oromootiin maanaajarri dhufee nu haasofsiise. Eerpoortii Naayiroobii keessaa. Isinii kan biyyi bakkee kana dhaabbattee ormi isin eegaa jirtu nuun jedhe. Jamaala Rigilee yaadatamte? Nu eegaa jirti jenneeni afaanuma Oromoo fajajinee ilaallee jechuudha takkaa takkitti eerpoortii keenya keessaa dhageenyee hin beeknu. Dhageessittas? Tuma beekeenaasaa? Yeroo waattutti jira. Baroon. Amma Shee Aliin Jimmaa masjida kana keessatti masjida kana nu ijaari jennaan sheeyni kun qaalichi kun abbaan birrii kun baroodha isiniif hin ijaara bor sa'aatii 10tti asir irratti dhufee isin ijaara doolaaruma 2000 barbaaddi jedhan inni miliyeenara beekan innaani doolaarii 2000 arganneerra bakka jennee jedhan shoo masjidattiin ijaaramte alhamdulillah azaaniin itti bahe masjidi deebi'ee ijaarame alhamdulillah doolaara 2000 bakkaan ga'uu gaachuudha masjidni jira sinumayyuu haaromsuu wayiiti innaani amma gaa eeyne jedhan ka asriin borii ga'e jedhan ka inteenyi namni gabaabaan achi ol deemu isa jenneedhan innaa dhufee nu bira ga'u isaa miti jedhan Allahu akbar ammoo gabaabaa wayii jedhan namichi ammoo ol deemaa jedhan inuma kunnuatti dhufeera shoo hin jiru innaa dhufee ga'u isaa miti maaliif jennaan nama farda barbaadu gurra keessaa gurum jedha jetti Oromoon fardatu ennaa waa nyaatu sagalee baadiyyaanii gammoojjii mormatti waahiiti gaala kililililil jedha bakka gaalli ga'e warri baadiyyaa immoo gajam isa fardi jedhu dhaggeeffata naannoon farda ammoo isayyii warri farda barbaadu gurra keessaa gurum jedha jedhani namni achi ola deemu hundi isaa sanutti fakkaate jedhan inteen jedhan asrii salaan jedhan Allahu akbar aduun iddi haa dhufte jedhan inteen jedhan boritinuu baallameera jedhan walgeenyeteen jedhan birrii lakkaa'u birrii doolaara 2000 doolaara 2000 fudhatanii masjidatti fixuudha inee jedhan dhufuuri jedhan dallanuu jalqabne jedhan birrii namatti dallanama jarroon horre farqii waan namatti dallama rabbi waadaa seene ka amma hinuma eeyne jedhan dhufuuri jedhan hin eeggannee jedhan birrii kana eegne jedhan dhufuuri eeyne jedhan waa tokko dhufuuri deennaan lafti maqribiin galgalli ga'e jedhan galgalli ga'e jennaan dallannee amma uuruu asiin gageenye hundi keenya mashaayikni inteenya gaa'edhan amma qotee bulaan Harargee tokko baqataan keenya achi gadi kuutee ciisaa miti waddaatee gizeedhaan masjiida galee du'aayee kadhachuudha jedhee bishaan harcaasaa dhufee jedhan nun dallanna salaamu alaikum jennaan alaikum salaam sagalee gadi qabnee harkaa jennee jedhan innaani yeroo inni dhufee ol galu maal taatan jedhan nuun jedhan maal dubbi innoo hiyyeessaa beeyne jedhan akka inni waan takka hin qabne maa isa kanatti dubbannamoo miti jennee jedhan inani maal taatanii aboo maal taatan kaanaa himaa kabboleessu rabbi jaati waan taatan yookiin furmaatan isinii arga yookiin rabbii kiyyan isinii kadha yoo naa himtan maal qaba jennaan asumaayi saba waa rakkatanii niin arga shiyaali maal taatan jennaan
bakka lubbuun itti himinaan jetteedhan nama wayituyyuu masjiida kanaa caccabee yoo hin haaromsine naannoon heera qabaa beeke waa tokko amma Ameerikaanitti yoo margi naamamne situ qaxam hin adabamta marguma kee hammachuu dhabuudhaan haamtee bareechuu dhabuudhaan biyya fokkisiifta biyya namaa dhayite ennaani amma Naayiroobii masjiida fokkisiisaa heera kana wayitiyyuu immoo hin jiraata gaa naannoo gadiitti ani illee isa kana quban qabu jennaanii masjiida kana nu haaromsi jennaan namni kun akkanatti birrii kana nu eegee eegeen gowwaadha isin akkanuma nuun jedheen maallaqa rabbiin barbaanne mana rabbii ijaartanii abbaa hin barbaadu kaa rabbiin silaa barbaadanii fidataa bar ilaa kiyya kanaa jumaa wadhaa qarshii doolaara takka lamaan qaba jedheedhan doolaara lama baaseenan kiyya kana haajoma hasaan barbaadu rabbiini qabaatee isaa isinii barbaade isin kaa inni qabaa beeytaniiti maallaqa inni qabaa beeytanii barbaadan rabbiin immoo hin barbaadu birrii rabbiin barbaanneen mana isaa ijaartanii isinii nuun jedheedhan والله هنما فيني رنيكا سبحان الله في جنان جرام برحمد كاتي فيني رن سبحان الله أشوف هم فيني بري أما جمارين جري أسرة كنو ربنا ما كنا ربنا ما كنا أستاذ جرا كيس نتدي بيا أستاذ رايا دعوتو تكلم لي نور رام فتشيسي اسم الله جرا واباي كيس سيني ربيني وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار أستاذ رايا ربين حركة نوكنة ميلا نوكنة إجا نوكنة قرة نوكنة قبينا بريتيني الرقم ألم نجعل لكم عينين ولسانا وشفتين أك ربين جب إجا سنين كنينة الرب سنتين كنينة هدي سنتين غونة لما لما سنتين غونة وهديناه ربيني واباي إنو تلاكات جتشارا دنيا كنون اللين أرجع لين قرماتا أبون اللين قرماتهم متامين لدنيا دا نمني دار الدنيا كان الرجافة دفو قرماتها فدو فجتة الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هي جل ربيني وإنما نجهاسف نكون قوتن وان قرماتها تيجتة ميشا قرماتها تبكي نتيجات ترجع بكبيرات أسيبتي كان أول كبته أستاذ رأي فقونو في دجتة لا كيس ديمني دنيا معلوم ما إسي أكا هو برنو نقول أكا سممو دنيا نكبر باتشتون لك هسار نتيمي مالي في مسيرة سنتي دولاركم لما تبربار علمنا ما صلاة فيس وفتح فتشوك أبا وفتح كان اللي بلا شنبيتا مساندمي ويتي بيتا وجهتو ملي عبادة لين أكيسين كأجلتو أكيسين تولتو هرك اللي هرك هجيتا أوك أبا نمني أكنا أنتاون شريعة كينا كيسة اللي أوركاد وجهت ونيات وجهت أمي ملي تايتي صدقاء غافت تايتي بربادت تايتي دنيا كيك إنجت أمني أكو مرة في سنجت تنساني حديثني تقولن كدنيا الرب سنر جين يو دنيا أرجته فاية تولشة بريتة اسم مانو حال لمن دنيا نتين أممته دنيا مثلا ربين غاف أمي بر أسمو فيدو إزينو قرماتامي بركيستي واه جنوف نفيده إنه تجاري وجتا إنه تو وان هما وجتا أشبودا بورو جيرني كأنه بورو علمنا ما تكيور على تندو بر إبلو دو أجد أمامي علمنا ما تكاد على النمبر هندو يو إما جهنم من كيسة تجرات إما جنة سينة جرات ماله روحين تكاد على تيو فتك يدرتا أكنا لوكي يدرتا تكاد على تجناني نمرحلات ماله دنيا دفون برزك خيسة ترون إرجسي بيا كياما أشبهون لبون تدوا ما بكسين تدو تنجرتو على تشود أبو ماله على النا لبون دو تنجرم غرناس دوبنا لبو أكنت تجرتو كنا أكملت دنيا تنكون فنّي كرار ربين بربادي سنتين ديمو دندنا بخيل مرة سوينا أرجو مرة سوينا ومن يوق شح نفسه جد ربيني كما هندك يسبتني أكنوا إبستني سنجافنا دوتو تكولت دوبنا نيجا